Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadha. Kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaatti baatii tokkoon booda daa'immanii fi dubartoonni 500,000 ol nyaata dhabuudhaan rakkoo beelatiif saaxilamuu danda'an jedhee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa WFP World Food Program. Oduun itti aanu Itoophiyaan maraamartoo jeequmsaa keessaa bayuu hin dandeenye biyyi tuni nagaa argatuuf dhaloonni kun siyaasa bittaa gurguraa keessaa ba'uu qaba jedhee jira. Profeesar Mararaa Guddinaa dabalata oduu isaa qabna. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu ga'edha. Lolli naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Gareedhaan lamaanuu kallattii garaagaraattiin injifannoo argataa jiraachuu kan labsan yookaan kan ibsan yoo ta'u, faannoon immoo koloneela tokko booji'ee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a kibba Oromiyaatii fi bakkoota biroo hedduuttis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun keenya jalqaba Itoophiyaatti daa'immanii fi dubartoonni 500,000 ol ta'an nyaata dhabuudhaan rakkoodhaaf yookaan rakkoo beelatiif saaxilamuu danda'amu jedhamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa World Food Program Itoophiyaatti deeggarsa daa'immanii fi dubartootaaf taasisu dhaabuuf akka deemu ibsee jira. Baatii dhufurraa jalqabee gargaarsi kun dhaabbatuu danda'a kan jedhe dhaabbanni kun namoonni kunneen yeroo gargaarsi mallaqaa hin argamne kanneen miliyoona 3.6 ta'an torbaan muraasa dhufu keessatti deeggarsa nyaataa dhabuuf jiran keessatti ramadaman jedhee jira. Akkasumas Itoophiyaan wal waraansa kaaba biyyattii keessatti waggoota 2 gaggeeffamaa ture irraa hin bayyananne jedhee jira. Ammallee naannolee gurguddoo biyyattii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira. Namoonni 100,000 lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Kana malees kibba baha biyyattiitti gogiinsi mudatee jira. Gogiinsi kunis yaaddoo guddaadha jedhee jira. Itoophiyaan maraamartoo jeequmsaa keessaa ba'uu hin dandeenye jedhu Profeesar Mararaa Guddinaa haala yerootiin wal qabsiisuun yaada kennaniin rakkoon nageenya biyya Itoophiyaa dhukkuba dawaa hin qabne ta'ee jira jedhanii jiru. Akkasumas qabsoo uummataa laga ceesisuuf dhaloonni ammaa siyaasa bittaa fi gurgurtaa keessaa bahuu qaba jedhee jira Profeesar Mararaa Guddinaa. Qabsoo siyaasa Itoophiyaa waggoota 50 darban diimokiraasii dhugoomsuu hin dandeenye jedhu dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa. Itoophiyaan maraamartoo jeequmsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Kun immoo mootummaa fedhii uummataatiin dhaabbatu dhugoomsuu dadhabuudha jedhee jira. Itoophiyaan nagaa argatuuf uummanni mootummaa mataa isaa akka dhugaa mataa isaatiin filatu ijaaratuu qaba jedhee jira. Akkasumas jijjiirama dhugaa fi wabii qabuu fiduuf mootummaa fedhii uummataatiin bu'uureeffame qofa bu'uureessuudha jedhanii jiru. Akkuma yeroon dheerataa dhufe qabsoonis babal'achaa dhufuu kan himan yookaan kan ibsan hayyuun siyaasaa kun hojmaanni badaanis babal'ataa dhufeera. Hanni babal'ateera. Naamusa dhabuun sadarkaa olaanaa irra gahee jira. Ilaalchi bittaa gurgurtaa hamaan kan siyaasaa babal'atee jira jedhanii jiru. Walumaa galatti rakkoo kana furuuf dhaloonni kun siyaasa bittaa gurgurtaa keessaa bahuu akka qabu dhaamanii jiru. Hegeree biyyattiitiif hawa sadiitu murteessaadha jedhan hayyuun siyaasaa kun. Isaanis tokko nagaa waaraa, 2 siyaasa qajeelchuu yookaan uummanni mataa isaatti mootummaa ofii filachuu,
sadaffaan guddina dinagdee dhuga oomsuu jedhee jira. Walumaa galatti turtii TV mo'aa wajjin taasiseen maraamartoo bu'aa siyaasaa kan bu'aa hin buufne keessaa bahuuf qabsoo saba laga ceesisuuf mooraan siyaasaa wal dhageeffachuu akka qabu dhaamee jira. Turtii isaatiin waa hedduu kaasee jira. Kuni muraasa. Oduun itti aanu lolli naannoo Amaaraa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garagaraatti itti fufe kana irratti gareen lamaanuu injifannoo labsatanii jiru. Waraanni mootummaa ibsa baaseen lola tibba kana guyyootaaf naannoo Amaaraa bakkoota garagaraatti hidhattoota faannoo waliin gaggeessaa ture irratti ajajoota hidhattoota faannoo dabalatee hidhattoota 300 ol ajjeesuu yoo beeksisu, hidhattoonni faannollee haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataniin loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo akka argatan ibsanii jiru. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataniin loltoota mootummaa 602 ol kan ajjeesan akka ta'es beeksisanii jiru. Akkasumas ajajaa waraana mootummaa sadarkaa ol aanaa tokko kan booji'an akka ta'es beeksisanii jiru. Innis kan suura irratti argitan yookaan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u, ajajaan waraanaa kun sadarkaa koloneelatitti kan loltoota ajajaa ture yoo ta'u, koloneel Caannee Leggasaa kan jedhamu akka ta'e odeeffannoon maddoota garaagaraa irraa ba'anii ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e ammas lolli cimaan bakkoota garaagaraatti kan itti fufe yoo ta'u, keessattuu magaalaa Dabra Birhaan marfanna keessa galchuudhaan yookaan marfata keessa galchuudhaan lolli cimaan gaggeeffamaa kan jiru akka ta'e beekamee jira. Kuni kan ta'e Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa lola Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiran irratti dandeettii humna waraanaa isaanii irraa harka 10 yookaan parsantii 10 qofa fayyadamaa kan jiran akka ta'e yeroo ibsanitti. Akkasumas mootummaan haleellaa raawwataa jiru humna qilleensaa gargaaramuun kan ta'e akka ta'ee fi haleellaa diroonii bakkoota garaagaraatti raawwatameen namoonni nagaa hedduunis miidhamuun odeeffannoo gara sirraa baate ibsitee jirti. Walumaa galatti Itoophiyaan haala amma jiruun rakkoo nageenya hamaa keessa kan galte akka ta'ee fi rakkoo kana keessallee bahuu kan hin dandeenye akka ta'e xiinxaltoonni garaagaraa yaada isaanii kennaa jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoolee loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Har'a barraaqan jechuun Ebla 22,2025 kibba Oromiyaatti haleellaa raawwateen injifannoo argatu odeessa keenya kana duraa keessatti isiniin gennee turre. Oduu dabalataa qabannee akka dhufnu immoo waadaa seennee turre. Haaluma saniin guutuun oduu nu gahee jira, isiniin geenna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba, woboon zoonii madda albuudaa, Boorana Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Qaraaroo Diiramutti har'a barraaqan mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 25 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'ee fi 20 immoo akka madeesse odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaaleen hiikkates hedduudha. PKM 2, AKM 10 akkasumas snaapara tokkoo fi uffata waraanaa hedduu qorichaa fi akkasumas galaa hedduu irraa hiikkatee jira. Akkasumas hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa argaa turan mana hidhaatti yaasee jira. Hidhamtoota mana hidhaatti yaa'an kanarratti ragaan nu gahee kan garaagaraa yoo ta'u, inni kun namoota 40 jedha, inni kun nama 120 jedha. Garuu yoo xiqqaate namoonni 40 mana hidhaa irraa gadi dhiifamanii jiru. Oduu keenya akka dhumaatiin obbo Taayyee Danda'aa Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa qeeqee jira. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa haasaa taasiseen gama raawwii hojii dhaabatee fi kan mootummaa kurmaana sadaffaa bara 2017 eegalee jirra jedhee jira. Haasaa taasiseen kurmaanota sadan darban gama misoomatiin hojiin gaariin hojjetamee jira, bu'aan gaariin galmaa'ee jira. Bakkoota hanqinni jiranittis fuufteedhaan hordoffii fi deeggarsaan tarkaanfileen sirreeffamaa fudhatamanii jiru jedhee jira. Obbo Taayyee Danda'aa immoo yaada Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa kana yaadan kuffisee jira. Obbo Taayyee Danda'aa
ummatatti qoosaa jirtu. Nageenyi dhabamee jira. Ummanni misooma osoo hin taane nagaa barbaada. Kan dhabame nagaa, isin immoo waa'ee misoomaa haasoftu. Bakka nageenyi hin jirretti misooma kamtu jira jechuudhaan yaada isaa kan kuffise yoo ta'u, walumaa galatti wanti jijjiirames hin jiru, wanti jijjiiramuuf deemullee hin jiru jedhee jira. Ummata rakkoo nageenyatiin bahee galuu dadhabeetti misooma himuun ummatatti qoosudha jedhee jira. Gabaabamatti barri bulchiinsa PP bara misoomaa osoo hin taane bara wal waraansaati. Waa'ee nagaa ummata haasa'uu dhiisanii waa'ee misoomaa haasa'uun ummata kana tuffatudha. Ummata guddaa kana xiqqeessudha. Osoo rakkoo bara 2017 hin furin karoora bara 2018 ummatatti himuun ummata kana tuffatudha jedhee jira. Waan jiru dhiisanii waan hin jirre ummatatti haasa'uun ummata sobuudha. Kun immoo waan ta'uu qabu miti, waan ta'ullee danda'uu miti, waan jijjiiramallee fiduu miti, waan jijjiirama fiduuf deemullee miti jechuudhaan haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kufaa taasisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambarii Sogganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaa, nawwii kennaa, nagaatti nu turaa.